ilaala kooma ijoollee amantii dabarsaara sigalee akkatti namni jalaa barataa lubbu Ay lubbuati umriin keetis ganaadha. Fatu dhugaa keeti warri jettan tokko isiitu dhugaadha warri jettan lama anqooyin qoosu anjara aslit sila reediitti jedhe siidunan nadisti asli jamiilaan nadisti guys nannistu sigalee qoosaafi dhugaa baradhu shi lubbu sirriitti garuu akkana misin nyaanne anaaf rakkoon qabu waan barbaadde jedhe garuu immoo miidiyaa kanatti fayyadamuu baradhu ishi زم بلا شرط لم اتفاقية namni barumsa sirraa argata agartee dhugaa dubbadheen akkana dhungatan sigalee dhugaa jarri silumas jaallataniif malee dhaggeeffadhu freedom yeroo sabdu ቆይ boyfriend ko dhufe taragaggay የኔ ፍቅር የኔ ዓለም በጣም no ይሄው Ayro family sabdu family bar dhugaa sani sirraa fudhatan saniifu irraa itti dabarsaa rakkoon qabu dhugaa seenu mana gabbanye esh maaliif yooti amma sobettari waan maasaas dura asof tanna ayro yurtu dhugaadhaan dhugaadhaan dee fudhadhee sirraa baradhaan ture sordofaan ture ni abbi bakka irtabna Itoophiyaa galtee malee ni abbaat tenko eegatti Itoophiyaatti galtee dhiise malee والله أجمع سي أردف برمز دنوس الرأر قدي والله جاللا عدا الرأر قديرا وايد إيرك كسقطشو هنالين أوكي والله وايد نو برمز الرأر قديرا قرو أتي أما زوجات يقدر تبتكل ده زوجات ما يجوا نو تبغى إيه كارو تيكوسا ملانشي كريبا سوفنا لبو lubbu nama kuma sadii fi ibba afurtunu daawwataara tara haasofna ani kanina wansi jedhu maal akka ta'e beektaa ani confidence of itti qaba maaliif akka ta'e beektaa an comedy dha shi an nama zimblo miti this is comedy nama politika miti nama oromoo irraa birrii sobee rakkataan gargaara jedhee nama irraa nyaatu miti okay ba'alamee minor set nañ alami kiyyaan sigalee akkas na dhagaye oromoo ko falchiisuudha ijoollee mana madaamii kolfisiisuudha waan fedhe nan godhaan stressii jara akka xayshaa stressii jara akkantini jedhanuuf saa mee wallaahi eefatu nuuf jiraatta warri jettan onnee diimtuu barreessaa faamilii koo mee onnee diimtuu barreessaa akkam faamilii koon taane onnee gurraacha laaligaa faamilii koo amma gizee sin barreessan sigalee akkasitti fudhadhu shi lubbu miidiyaan kunoo sumayyaan isin jedhaatti miidiyaan ani miidiyaa jechuun fan itti goota sigalee Privating ke privating. Media jechuun itti bashannanta malee waa hunda kee dhugaa keessa duuba jirus kan himtu miti. Ijoollee mana madaamii ilaalee akka jarri barreessan ijoollee koo. Maaliif seet jarri madaamiitti gubatanii abbaa manaatti kan gubate kan ilmoo yaade dhufee na biratti bashannana. Sigalee wallaahi isa dhugaan sin jedha. Malee atu dhugaa ta'e namni nuna jibba. Atu nama dhiira hundaa wajjin deemu ta'e kaayiroo keessa immoo gizee waggaa 12 taa'u takkaa jechuudha eenyuunu malee rabbii sodaadhe nama dhiira malee jiraate ishee atuun dhiiraa wajjin walitti hin bubbu'in atu maqaan koon badiin an feemasiidha sila maqaan koon bada atuun waa hedduu godhe kana wallaahi ati immoo amma miidiyaarra dhufteettaa ijoolleedha ijoollummaa sitti jira hin jarjartaa tasgabbaa'ii nama keessaan dhufee waa hunda siin haasa'in tasgabbaa'ii haasa'ii geemii kee taphadhu as teessee mana keessa qophaa kon taa'e jedhe anuunan naqa bakka akkas taana wallaahi mana keessaan qophaan kireeffadhe taa mana koo namni dhiiraa miti dubartiin mana koon seentu wallaahi laazii sigalee እና ስለዚህ ቆፍጣን ጀዲ አቱ መታከት ኦኔ ዲምቱ የኔ ማሮች አጥለቀለቁት አሴ እሺ ዳማ ቴዮ ኤሰዴም ፈተማ ሰርጊዳ ሙይቴራ ካይሬ ፍራሃ ዳቆቲ ቶኮ ጅርቲ ያረ ነጋበዝ ደየቹ ደሲገሌ አከስ ኢጆሌ ነጋሮ ቆይ ቆይ ኢጆሌ ነጋር ራስ ጀለ ጅርቱ ቶኮ ቶኮ ጥቃሜ ኢጆሌ ነጋሮ አቲ አርሲዳ ኢጆሌ አርሲስ ጀለታዳ
jolle jimman jirti. Maali? Wallahi garo barbolla qoshi. Wallahi gura garo anjira. Bakka bar umatti wala garrashi. Esadaqta. Aggaaroo jedhama kaleessa sarboon deemee bor immoo aggaaroo nageessu aggaaroon deema bor. Sila femesin inni Itoophiyaatti galu tola nyaataammi wallaahi. Bareedduudha bar. Wallahi kottu kaa tola nyaata. Tinji. Biduma achitti keessanii ati femesii waan taateef guddee jabaadhu isheen ennaati. Maal si geessaniitti? Jabar baadhe maallaqa jedhamu gatii femesa taateef viidiyoo waraabdaa fi hojii waraabduu. Oromoo kun femesa akkamitti ilaaltii wallaahi. Nante ana filtera uffate moo isii nama meekaappii dibataa jirutu irra bareeda. Iskinatti maati. Wallahi meekaappii kan dhiibte filtera uffatti. Anti meekaappii Yaatuma kaakai. Mentaa meekaappii dibata bilti. Taariya sama. Halo. Namicha kana baasila. Quftu ko. Mucatti akkami. Sina siraat. Eshi akkam jirta? Sina siraat ትላለች እንደ ምን አታስፈራረኛ? ምን ወራኒ እቺ ሀርዳም ናት። ቲሸርትሽ እንዴት ነው ያደረግሽው? ሙሹ ማልቴ ወላሂ ጎመርናማ ከበጃን ጥልፍ ከበጃን ገበ እዛ ጋር የተዘቀዘቀች ሲ ሙጫ ማልታቲ ኢልማ ሙጫ ዘቅዘቃ ጀዲኒ ፋቲ ምን ሆና ነው? ኧረ ተዘቅዝቃለች። ዋጓች አረካቷ ምናምን 50 ሴንት ነው የኦሮሞ ነው። እሺ ምን ሼ ነው ጀለሰ ያርዲያ ልጅ መደድ ነው። አረ ጀርጅ ኩን አረ ፍለተኒ ገለኒ ወራብሳን ዱፈኒ አረቲ ሲንጋፉ ፍለተኒ ገለኒ ስታይሏን ምናምን ተመልከቱ። አረቲ ውዱፍ ወራብስ ዲቤ ወላሂ አረቲ ወራብስ ላሽ ጎዳ ማለት ሙጫቲ ላሽ ጎዳ ማሊኒ አረካት ጎዳኒ አረካት ጎዳኒ አራዳኒ ፋቱ ሲ ቡዙ ኮቱ ጉደዱዴ ንብራ በሜዱ በማለዳ ከበጃ ጎረድሜ ስለማለ የሚያከዳ ቢቲ ፋቱ ማኛረ ከኖርማሊ አዴ ዎ ዲናን ያንቺ ናን ዲቱቅኔ ቺ ሴትዮ በቃ ገና እርጥብ ናት መሰልከ ወላሂ ወላ ደሜቴ ወላሂ አርተንትሪ ዲበቴ شوف الكونتيني دم يرودام شوف ناركو نورمالي والله تكانت نينغو سچين ونيان اللي انتن اللي يجو ما باستي مال غدرينا مرة سارامي ofitti cosa enyu mucaan bara Oromoodha bar wallahi Oromoodha beeka akkas godhate malee nin beekaani gurbichi nama afaan jira asee hordofti jarattiin saniif malee namicha nan beeka Fatun xumurree duuba silaalaa irraa bar لا بقى ما تجيب eessa dhaquudha kaleessa naan hin jenne hojjeche quftu koongiraas okay Talon na kami. Yan na toma, thank you so much. Kumadi ba na magalupat tigang madera? Kaya sinyaki ture barfatu. Paano furid? ዮም እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ራም እየደወልልሻለሁ። እሺ በሉ እሺ
Moolii Jimmaa si agarsiisu. So much. Wayi moolii Jimmaan si agarsiisa. Mooliidha shi mool. Mool Jimmaa. Jimmaa Abbaa Jifaar magaalaa Jimmaatti argamna kunoo. Wani giree argitee miilli kun bareedu. Bareeda wallah. Sirratee dura si dhukkubaami. Maaltu na dhukkuba lubbuu? Rasuulullah jedhi qallitti. Wallah isa dhugaati. Kolfamni amni miti gala muudii qabachuu tun ta'e miila si dhukkuba innatti baqqaatee ture. Na wani miila koo. Ati duuba gatii gabaabbatte akkasitti deemtaaree. Mee callisi ati bakka chiinseeti gommachee nama naassa. Wallahi kakadhu wallahi isa dhugamee namni wallahi miila dhukkubaan si'e. Yeroo hundi maami sababa dudduuba nama machuun barra adiyyuutti hin gaafatama. Isiima biratti kunoo garuummaa ila dhukkubattee alhamdulillah halaas. Yalla abibti mee iddoo tokko kaamera kaadhu nu agarsiisiree qaama kee oofatattachuu. ጤና የላትም እንደች ሴትዮ ወላሂ ፈያን ቀብዶ አትያቢቲ ጤና የለሽም። ጤና ቢስ ይላል። አባቦቃ መስጊድ ትወስደኛለህ? አባቦቃ መስጊድ ነገስታ ሜቃ ልቡ ላቦ ረበናት ሱራ ማሊ ገናን ዘነጣ በነገሌ ጤና የላትም። akka aduun nan tuqneef ishee kun maaroche jirtu faamilii koonne dimtu naa kenname sin yaade I miss you so much I love you yene maaroche ne ፍቅሮች akkan isin jaalladhu nama tokko addunyaa kanarra hin jaalladhu ishee onne dimtu kenname kamitti ilaalti ijoollee koo dildiiminaan jee yene qimamoch ijoollee qimamii ati jaallannaan addunyaa kanarra feemasoota caalaa nu feemasoota caalaa abbaa fedhe caalaa ijoollee biyya arabaa jaalladhu wallaahi yoo rakkattes sagaleen kan dhagaamu kan jaraati yoo beelaates yoo maalu ta'e jarasi bira dhaabbata beekan nu caalaa si galee jaratan kabaakkan hin tuqin ያ ፍቅር ስጫቸው ለነሱ ከምን ላልቲ ቃልቲ ጎግዴ አፍቴ ኔትወርክ ጎግሴ suwarri kairo si jamar gafa femese tengi nema dokter asli kemamoche dalam mo video rabu kemamoche kemamoche sudi ya tawar karo ndi kesanu sani fu wala snu jira daun ndi kesani yuwadachu allo duba ti mal esa de mal ababa na kenna achuma na baba fingertips na kenni baredu esa de marta ani manangala banagale shawari fredde kaza shanta tufata ko gurredde agaro demu fani borganama baka akas namasigesa kiriya ki yo boleti ki yetut makina qabdi makina sitin debna begane kite ni Huseno Fatu gazi ni Huseno wallahi ana mjarakkum jarar ka ko godadde game jolle tergachun male
Sorry, natin yung pusi. Kutay ya, zara yun yung tola. Sila tu nagati yung jadang bufta. Buta. Ho? Wallahi gana dole me markata baji fariyani tuninu tagasistere gar wallahi. Fatu wallahi mukarrate sa kwatu. Ni cuma. Cuma sini tagasisen jenne sinam. Wallahi lazim dugu mana mti wallahi ana mti kampus wallahi. Wai lulu kali jirta ni abbat mucai tu ambadu ke seru. Support kena gol sih. Ngajar aja nampak. Fatu teacher kau dah fatu. Wallahi jimma sila kerja senung jete kata lur kambat. Dua kali adi. Fatu. Ya nak mami fatu share itu kau dah. Kau tu lagi sih. Ya ada kabar ni. Fatu deh sih. Wallahi fatu. Quftu sih kan? Quftu zarar sih lah. Quftu zarar tak? Quftu. Quftu sih kan tuh zarar, matu maratan. Quftu polar sih cuma jaga di sini. Nanti. Si kuya game ang naman talaga nito. Wala pa ito, hindi ito 5 kute. It's normal. Ako, kailangan hatok ko. Quftu. Barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagani? Naga, alhamdulillah. Kam jirta? Naga ako, wallahi. Jirta ni? Gaarii jirta? Naga, alhamdulillah. Jajjabaattee miti amma? Wamaan jeen. Bakka taphataa hartaa silaaleen deebi'e ganama silaa. Qabadhu kolfii bakka amma. Sagalee si qaba sagalee kumaan naggeeffan. Tiktookii irraa immoo? Naada walitti garuu siimiin baafan nammallee yeroo qaamaa Siimii naa ergisiin jedhee naan ergine ishii bakka dhiifama ishii nama daluutu guyyaatti ishee irratti godha oola amma seenee dhaggeeffadde achumaan si deebisa bakka. Waatsaappiin qabdu ati? Waaseen amantoonni dalagadhu malee akkamittiin siima baafachuu hin danda'u. Iqaamaa dalagadhu malee. Iqaamaan kee maali dhaga'e? Iqaamaan kan koo maallaqee hin hanqatee Oromoo warri sila waadaan agale geema si taphachiisna malee birrii siin gashinuu jedha. Bakka geema qabadhu bakka. Geema qabadhu. Sanumaa sagalee si qabee. Maal akka qabale kun maa sagalee naa qabuun barbaachisu kunuun argite miti? Geema qabadhus taphachiifna. Leenca na biraa qabdaa na biraa. Nama dalu jira kan leenca sii kennu. Itti himna uummatatti. Isa wayya. Kai baasiliin baatu faatee faan nama barbaadnaa jirra hin dhabnee moo maal jedhan sila. Nama barbaadaa irraa an bakka geematti deebi'eera. Al tokko tokko taphataa irraa qo'ee nan gaafadha. Siifan gaafadha nama tokko. Nama tokko si gaafadhu. Nama gaafattee namni taphatu hin jiru jedha. Jaricha gaafatu. Qo'ee bakka nan gaafadha gaafadhee sanii keessaan naa barreessaa deem viidiyoo hojjedha isaa biikeetti. Namni geema taphachuu barbaadan jee tokko moo jemeef? Ayye bakka namootaati amma maal goota beektaa waa biraa dhiisiiti. Geemuma tattaphadhu. Ammuma irraa kaasii keessaan baasiin birriishi. Keessaan baasini geemuma tattaphadhu waan argattu walitti qabadhu. Geemuma tattaphadhu guyyaatti namni si akkati geema taphatu. Lafarra waadaan agalan utuma malkan agashanii ture garuu geema wayya geema si taphachiisna jedhama malee. Bakka ammarraa kaasiiti amma geema tattaphadhuuti yeroo akka giftarisi moor bareechisi baruufi geema akka qabdus immoo himataa deemtaa qo'ee bakka viidiyoon si hojjedha wallaahi namni geema taphattan jedheen viidiyoo hojjedhee gadhiisa amma dhufanii keessaan na dubbisu gatiin geemarraa fagaaddeef malee silaa nama taphattu nama dhiisu ana gaafattee taphatti jirri. Kalas yookiin Somaalee yookiin warra makaan keessaa tokko barbaadee siif fida inshaallah. Yalla atfaadas wallahi barbaadat qaatayyuu barbaadaa jirti garuu hin argine nama danuu gaafatteyyuu ayya viidiyoo na dalagii galatoon. Ish
Video dalageetanii namni tiktookaroonni geemii taphachuu barbaadan jedhee gaafadheetan hadda si hojjedhe si gaddisa wallaahi. Namatu jira nama jabaatu jira edeen si hojjedha. Yalla galata. Oromoo na taphachisni mi garuu si taphachisna jedhan. Kan nama tokkoon wallolin yoo namni waa siin jedheyyuu kuma ergasii keetii dhiisii hundinuu qomoo keetii warra komentii waa jedhus warra maal nama tokkoon wallolin geema kee taphadhu kai. Haasofsiisanii keessattuu yeroo namni geema qabate nuyyuu nu haasofsiisanii waa afaanii nu fuudhanii akkana jedhe abaluu jedhu kamaa noo simtu simni calluma jedhi geemii kee taphadhu ashaqee kuma ergasii keetii salma kee baradhu taphadhu geema immoo inshaallah viidiyoo si hojjennaa anamma nama taphatu si barbaaduudhaaf viidiyoo tokko si hojjedha adda. Yalla galatoon. Ulfaadhu warri miliyoona si maala si godhatani qo'e si geggeesse geessinitti hima. Bakka chao. Yalla nu jiraadhutti galatoon bakka viidiyoo dalagaatti. Tole tole. Yalla galatoon. Nanti maal jettan isin immoo yaada keessan. Barreessaa yaada keessan. Sorry biftu wallahi lazim jechuun naso billaa yoo biftu taate yaani dhiifama. Yoo biftuun taane dhiifama guddaashi. Jechuun namni nama jala taa'us kabajaa qabaachuu qaba isinii galee yeroo zimma'ee tokko lugashee tokko dhiisuu hin danda'amu. Namni si jala taa'u bara si goyyoomee yookaan bara si gattayyaati ol taatee miti ol taa'an rabbiin qofaa amin ta'us immoo hottoo ol galeetii yaada keessatti. Isinii jaalala isinii kabaja isin immoo maal jettan? Maatiin illee taphadhuu jettee ati fata illee taphadhuu jiranii jara jalaan dhuftanii faamilii jara ta'uu dandeessanii biiftuudhaati. Biiftuudhaati jennee ati akkaantiin kun arraba nama manaamin jette. Ajirtaa bareedduu koo. Nagaa kooti. Akkam. Nagaa. Maqaa namaatiin maa deemta silaati? Siima dubbisuu barbaadeetanii bar. Okay, galatoo. Saniifuu faamilii koo mee maal jetta yaada keessan taphadhu moo taphatin jetta? Maa inni maal taatee ishee dubbadhu yaada kee? Jechuun Allah wallahi namni kun aniyyuu gati duris isaanis nama jala taa'an ture waan ta'eefu harri yookiin darajaa namni itti ilaalamu ga'ee kahee nama na jala jiru arrabsuu hin qabu wal caasisuu hin qabu tokko goshee tokko dhiisuu hin qabu waan si galuu qabu. Guyyoota kolgashee yaada keessa sirraa fuuchuun hin danda'u. Kanaafuu maqaa namaatiin Shirakkoo qabusuma dubbisuun barbaade ishee ganna buusa. Qoftuu boosin jaalladha ishee. Mee viidiyoo bashi. Oromoon viidiyoo si fooloo si haa godhani viidiyoo bahi. Okay. Saniifuu faamilii isin maal jettan taphadhu moo taphatin jettan. Yoo dhiisi jettan wallahi arraan qeerroodhaan jechuudha. Mana dhoskaa nagalchiiti kuma tokko yoo ta'u dalagadhee itti dabaladha sin jedhe yoo sinas qayyamaa jiraadhe ji'a sadii yoo dalagatte si gaanaan jedhan. Yoo immoo taphadhettani nan taphadha. Waan nama cinqulleen qabu waan anaattaniillee akka duraanii gandummaatti wal gashiisanii wal arrabsitanii hin qabdan. Waan darbanatu keessa beeka waan ta'eef yoo immoo taphadhettani nan taphadha. Asinillee taphadhu rakkoomti nuyi bar waasii godhu nama nu jala jiru waasii godha qimamii waasii gooti waan ta'eef qimamii mana maramii waasii gooti waan ta'eef rakkoomti naan jedha sagaleen isaa jiraachuu. Sila gara isuma sagalee itti qabee sagalee kun eeggifadhu jedhanii biiftuu viidiyoo baay'ee erga ol galte eegga carraa kan argatte fooloo si haa godhanu viidiyoo baay'ee. Baheen jira bar. Baheen jira. Fooloo godhan iddoo ishee ijoollee isaati. Ijoollee Jimmaatti. Okay, mashallah Jimmaa keessaa eessa? Shanan gibee. Amma kana jiru Saudiin jira. Shanan gibee jechuun fakkeenyaaf akkam? Jimmaa shanan gibee. Shanan gibeen beektu? Bakki sun shanan gibeetti waamamti. An fakkeenyaaf Jimmaa keessaa Aggaaroo, Gaatiraa, Sigimoo jedhanuun beekala. Akkee yemmuu shanan gibeeti. Shanan gibee waan jedhamtu jirti jiraachuun ni jira nan dhagaa garuu katamaan wanti ni masaan siyaa ture garuu jira. Okay. Naa bareedduu gosa shirishee. Rakkoomti galatoo miskiini wallahi waggaa meeqa argisuu dhiiftee rakkoomti shanan gibeen ni jira jedhan ani beeku malee ni jira garuu ani Jimmaa nin beeku. Bakka lama gahu fallee.
Waggaa lama. Bakka kam jirta Suudii keessa? Suudi Arabiyaa jiddaan hin jiru. Jiddaan hin jira. Mana xalabaa artaami? Talabaan jiru. Manuma madaamii keessa hin jira. Isuma ka xalabaa jechuun barisuma. Akkuma kootiiti ka xalabaa turte achi booddee xalabaa mirta miti. Xalabaa jechuun bar mana kontiraataa jechuudha bar. Okay. Talabaan bakkee warra bakkee dalagu miti himaa. Lakki. Warra biyyarraa xalabame. Amma biyyarraa xalabamee asittutu waggaa lama gahin madamiin rakkiftee achi booddee akkasitti Oromoon na baafte malee manuma xalabaati yaani warri bakkee bar. Bakkee dalaganii yeroo barbaade jaazaa ba'anii ani furii daree hanga tokko dhokattee hanga sa'aatii sanatti jechuudha. Maaliifuu jabaadhu nyaata dalagdaa? Anduraallee nyaata midhaanii mana keessa hojjedhu bakkee dalaga. Eewwaa nyaatas nan dalaga. Ishii qoftuu koo sin jaalladha sin kabaja ishee taphadha. Adeemaa jira dhufoolee godhan garuu immoo of ta'ee deemi ishii udde. Yaani of ta'anii deemuun kun baay'ee nama fayyadde anayyuu na fayyadde of ta'ee deemi ishii. Maqaa namaatiin deemini suuraa namaatiin deemini tukaatee nama tokko jibbitee arrabsite isumatu na arrabsa jechuu danda'a. Amma wal beeknu wal gorsina waan ta'eef of ta'anii deemuun baay'ee nama fayyada. Akkasi foonoo sii deebisee dhibba sadii gashaa achi gadi hin buusaa sirraa dhiifama garuu warri kaan immoo wal sin caalchise garuu yaani gatuma na jaallattuu fi hambiiftuudha arran bana dhitiituu kana naa jettee naan ol gashan isii ta'uu danda'a jedhee tan. Eeggammoo carraa kan argatte dhibba sadii gashaa sirraa buusaa dhiifama garuu jarri kaan immoo natti naarina hundi keessanii ol sin gashee maal isinii godharee. Akkasii hojjechee Asii barbaadee kan lubbu. naan jiraadhu rakkoo miti shamara jara kabajaanuu jiraadhaa sin jaallannaa rakkoo miti. Nanaara maaliif aartan jechuun egaa wallaahi isiitu bar maal jette garuu namni tokko bar waan namatti dhimmee waan dhimma namaa qabaateef yaani akkasitti barreessite waan ta'eef erga ol gashee immoo dhibba sadii gashaan isinirraa buusaa galatoomatillee naa jiraadhu teekku jabaadhu siin jedha. Madamiin kee bareedduudha? Bareedduudha. Nafaatee jirti. Fataa adii dalagadhu siin jedha. Kontiraata kee finnaan hin galtamoon teessaree? Nan gala malee. Abbaa manaan biyyaa qabaa baran. Wallahi. Wallahi takka jaarraa. Wallahi. Jaarsa qaba. Wallahi. Maraatti wallahi sobde ijoolleen jimmaa bicummaadhaan hin heerumtu bar. Heerumuu miti garuu hin heerumne ganaadha. Jaarsa qaban heerumne ganaadha dhugaa dubbadhu ree nama meeqas ilaaluu jira baruudde. Wallahi ijoolleen jimmaa bicummaadhaan hin heerumtu bar. Wallahi shawaadhaaf wallaggaa kanatti iyyuu bicummaadhaan heerumu malee ijoolleen jimmaa takkuma achisittee dhiirilleen takkuma achisiqee fuudha xiqqoosi. Yaani. Sunna sabee wallahi dhugu. Nama yeroo Achitti guddadhe waan ta'eef hin Quftu. akkam ta'e ree? Inna. Hin heerumne garuu jaarsa qaba jechuun ni kaayamee jira. Aha, heerumee biyyaa bahee naan jedha arta seebar. Egaa biyyaa baatanii kaadhamte? La. Eewa. Okay, waggaa lama hojjedhee dhuman galee heerumettee karoorsiteer taare? Ishi bakka ergee akkas ta'e immoo maal goota beektaa? Maqaa namaallee illee jijjiirradhu hanga yaada kooti. Of ta'ii jiraadhu. Namni abbaa manaa qabu kuni baay'ee natti tokko walaa godhu ni kaasa dandaftee sii kenniti beektaa? Namicha sanan jaallattaani? Bakkaan jaallata taanaan tiktokii kana dhiisi wallahi kan isarra bareedu argitee qalbii cabda ishii uddee. Wallahi. Sagalee jijjiirra dara hundaraa wallahi laazim feegee akkasii siistarii korratti arge siistarii tiruun qabu garuu yaada daakootii wayii jirti suudii kana wajjin hin dhufu isin garuu aramni itti kaanaan biyyuu magalte bakka ciqicciqee waan hin dandeenye. Saniif wallahi laazim inna kan isa isirra bareedu xiqqoosii waan tiktokii kana yoo fayyadamne abbaa manaa qabda kana wallahi tiktokii nama fayyadamin an dhugaas hima
Waan sarara bareedu yeroo argitu inni kootii akkas taa'an jette. Abbaa manaatiif haadha manaa fayyuu wajjin taa'an jaallallee fayyuu wajjin taa'utu argite inni kootii akkasitti nagaan siisu minaamin jetta. Qalbii si baddii adabaddu taa'ee hudde. Yoo amma keenya abbaa manaas hin barbaade ta'een jiraadha. Bakka asirraa fataachuun barbaade yoo jette immoo inni akkasii nama nikaan hidhamne tun taa'e nama jaalallee hin qabneef taate tiiktookiin hunda'uun wallaahi. Akkasii hundee wallaahi alineen nama gorsuun jalqaba waa yaada kootii. Wallaahi abbaa manaa hin qabaa nama hin jaalladhu yoo jette asirraan nu fiddu. Nanni amma kana booda. Nanni isaa. Tiktookiin ni san jedhe. Ati walumaa galatti maal gochuu qabdu beektaa? Wallaahi tiktiin kuni biyya ormaa keessatti rakkinaaf si fayyaddi. Ofirraa kaasee wallaahi rakkinaaf si fayyaddi. Hanga tokko orma si barsiifti orma rakkoo keessaa si baafti. Rakkoo miti kanaaf fayyadamni rakkoo miti garuu achi siqxee waan akka sagalee waan akka si'etti taanaan garuu qalbii si baddi baamana keellee gadhiifte garuu nama ni kaadame taanaan maallaqee kanallee toluma dalagdaa maallaqee keellee shawuu jetti biyya buusii wayya widde kontiraata kee fixxeennaa baamana keete jiyyoo madabaraa buufattee nyaatte himaa fi mushkila jaalalli jiraannaa akkas ilaalaa jiraadhu shubde akkuma mafti keessa yaada waa yaada kooti ergana jaallattee ibse malee anillee hin beeku akkas widde yaa jiraadhu shi fataabe Laa jiraadhu shi galatu garuu of ta'e jiraadhu siin jedha akkas gaawdoche laa jiraadha shi fiqirooche cimamoche silti xiqqoodhaan taabbattanii jaarsa horattanii an amma of ta'e hin jiraadhu dhimma jaarsaa hin qabu amma tun gama biyya faranjii ittiin heerumu oromoo kadhachuuru biyya ramada faranjii kanatti heerumee fa'i of ta'een hin jiraadha bargaruu wal falligimmaa wallahi Muhammadun barbaada. Wallahi jarram ajjabadhu akkas ta'e maashaallah na jette tun ajjabadhe torbee tokko keessatti dhiira dhuftee na balleessiti. Of ta'een jiraadhu konferensiidhaan. Garuu yeroon akkasitti jiraadhu kun manaan taatu mammaa kun harkatti jibba babbaan harkatti jibba siisteriin harkatti jibba dheena bira darba hundinuu saniif of ta'ee jiraadha. Singilii taanaan barofsaatee jiraadha. Garuu tuqamtee taanaan xiqqoo si dabbara achi sittee mukaa dhiira malee hin jiraadhu jetta. Garuu immoo nama of ta'ee jiraatu taanaan fataalta. Mammaduu na zira taa'ee kolfa sila maal kolfitin sila Oromoon mahana baraa waasin hin galtuu barciitiin bilta. Ati faate eeggadde maa kaleessa maa kan olgashee guyyaa guutuu sin gorsaa oolte isa ganama dhufte bar silkiin koyyuu fayyadee irraa na darbata sin gorsaa oolte waan akkasii anu barumsa guddaa irraa argadhe. Wallaa dhugu. Galinsi buusa. Keemesa keenya hin argine warri shabbi godhatu akkasitti lafattana. Duuba barumsa sanii ta'a bar duuba maal taatan. Amma fanis durba Oromoo istaalee kakootii of jijjiirtee jiraatu jirti rakkina keessatti isa iyyuu. Sababni isaa osoo dhiira irraa fagaachuuti malee wanti birii hin jirtu. Yaadduu guddee maal taate sii dawwalaa qoomee sirraa gabbuyi. Yaadduu suusee azala kan jirtan intalatti jimmaa tokko jimma abbaa jifaa leenca qopheessuu qabdan azala jirtan faamilii. Yeroo duraaniyyuu waliin haasawwan wal kolfisiifna garuu leenca qopheessuu qabdan zeddoo aggaaruu. Leenca qopheessuu qabdan jechuudha. Hundi keessan wallaahi geemannaa qabuun fi leenca qopheessuu qabdan. Ta'uu baannaan asuu okee jette. Wallaahi leenca qopheessaa. Nama yeroo kaanii hoyyuu waliin haasofnu inni kaaniyyuu zimmedhee iluufa irraan dhufee wallaahi sappoortidha godhaa jiraa. Asliifa irraan dhufee maakiifa irraan dhufee kan nan beekne kana rakkina koo argee sappoortan godhaa si warri immoo durumaanii wal beeknu tu rakkinni dhufeen utuma rakkina kee jedhus kanneen tunee dhaarru. Koololaa deebisi kunuunsi deebisi saniifuu leenca koo qopheessaa. Alma fuula gara fooloo nan goone altala jirta eeggas laati garuu teekku soomachi. Saniifuu leenca konaa qopheessaa hundi keessanii kutaan kudhata kuna taphachiisaa kaati achi booddee waan barbaadde jedhaa na arrabsa. Maaliif yoo qaama dalagadhaan wallaahi utaalee kun duraanii gootutti dalagadha eessa caccabseeti. Maali ati nuu qaama malee dalagataa irraa maaliif maaf Oromoo si gargartittanii warri miira keessa galtan immoo qoyyaa sitti lafa taa'u waa'ee isinii ibsa. Wanta akkas ta'eefi gaafa alkafnii sana yoo yaadattan nama kuma kudha afurii na jala teessanii gaafa maatiin mana irratti cobsiitu sana. Yaa maatii yaa Oromoo hundi keessanii biiftuu ragaadha jirti jechuudha. Paaspoortiin namicha kanarraa qaba. Birriin hirkaa qaba. Maqaa isaa maali? Intuni madalagsamuu garuu iqaamaan hirkaa qaba. Dhiiseen baannaan ati si jamar femesuun malee naan jettanile. Yoo dhaggeessan wallaahi rabbi kun naaddi. Ati awwalumayyuu femesuudhaaf malee namni lubbuudhaan rakkataa jiru iqaamaan gaafatu birriin gaafatu. Nuyi baafna waa hunda sirraa dalagna karatti baatu bichitii barbaadu naan jettan gaafatan. Achumaan ishee utaalee sagaleen koo jiraa mukaan irraa utaalee san utaalee baay'ee rakkunoo na baasaa jedhee na baasitan.
Malee dirqama qabdan garuu waadaa isinii galee bahe waan ta'eef narraa dalaguu qabdan isiniin jedhe malee dirqamni jirtu ammas taanaan namni of ta'ee jiraata. Garuu gaafa sana immoo lubbuu kee baafadhu si gargaara waan jettaniifi malee waa biraamti jabaadhaan dubbisa leeyyu. Thank you so much. Kuniyyuu abdii namatti horuudha waan ta'eef isiniin jaalladha naa jiraata. Waan sila jettanii malee dirqama hin qabdan isin gargaara yoo jettan marmaftii keessanii garuu gaafa sana hundi keessaniyyuu dirqama sagalee maa